Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan muheemaan dubbardooftanii fi warroonni biyya keessaaf akkasuma biyya alaatti argamtan hundumti keessanuu akkamiin nagaa keessanii jirtanii isiniin jedha. Baga jiraattanii yeroo dheeraadhaaf osoo viidiyoo hin hojjetin baadiyyan ture. Haalli xiqqoo naa mijjatu dhabee haalli nageenyaa akkas naannoo bakka iddoo an jiru xiqqoo ulfaataa waan ta'eefan jechuudha. Gara keessan dhufuu dhabee jechuudha. Walumaa galatti haalli sirrimatti waan natti ulfaateef jechuudha malee waan biraa miti. Akkamii nagaa keessanii jirtanii bakkuma jirtanitti ilmaan Oromoo kan taatan obboleeyyan koo hundumti keessanuu jechuudha. Amma deebi'een jira inshaallah viidiyoolee fi wantoota garaagaraa jechuudha qabadhee kan isin dadhabdaa isin ammoo subscribe, like, share, comment gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Asumaanan nagaa isinitti dhaamadhaa bakka jirtanitti nagaa naan jiraadhaa nagaa keessa naa tura isin jaaladha.